Infekshinii kalee fi afuuffee funcaanii akkasumas immoo ujummoo funcaanii irra deddeebiidhaan yeroo namarratti mul'achaa deemu sadarkaa kaliin namaa feel gochuu yookiin dadhabsiisuu ga'uu danda'a. Baay'een keessan mana yaalaa deemtanii yeroo baay'ee mana yaalaa deemee qorannoo dhiigaa funcaanii godhee infekshinii kalee yookiin afuuffee funcaanii yookiin immoo ujummoo funcaanii qabna jettanii baay'een keessan keessaan nu barreessitu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaa koo hin dagannee kun yuutuubii keessan Dr. Naafii Argeetuu Official mana keessan keessanii odeeffannoo fayyaa kaffaltii tokko malee bilisaan bilbila keessan irraa akkasumas TV keessan irraa fi taabileetii keessan koompiyuutera keessan irraa teessanii kan hordoftan toora YouTube chaanalii keessanii Dr. Naafii Argeetuudha. Egaa ammas hin banne deemnee dhufneerraa akkam ture yeroon keessan haala kamiin dabarsitanii guyyaa irraa immoo wanta akka irratti taasifnu barbaadu keessaa inni tokko waa'ee dhimma wanti kun baay'ee sensitiividha. Namni baay'een salphisee malaala garuu nama baay'ee miidhaa jira. Kan isin dhibu namni wayii yaalaaf nu bira dhufee yeroo takka mana yaalaa deemee infekshinii afuuffee funcaanii qabdattiin jedhamee ammas irra deddeebi'ee yeroo mallattoo wayii ofirratti argu namni suni qoricha garaagaraa iddoo garaagaraa deemee qoricha fudhachaa ture. Dhumarratti itti fayyoo dinnaanii kalchara wanti jedhamu jira. Funcaan isaa irraa fudhamee baakteeriyaan keessa jedhu guddifamee baakteeriyaa akkamii akka ta'ee fi akkasumas immoo qorichoota infekshinii afuuffee funcaaniif kalee yaaluudhaaf kennamu hunduma isaanii baakteeriyaan kun qoricha kana wajjin wal bareedamu waliin barre kan jedhu ilaaluuf yeroo jennutti qorichoota baay'inaan kennaman hundumaa irratti riizaaltiin isaa dhufu baakteeriyaan kun wal baraadha. Hubadhaa. Callistee qoricha fudhachaa turte bakka garaagaraa qoricha garaagaraa fudhachaa turte jechuudha. Dhumarratti qoricha tokko duwwaa barbaachifne biyya keessa illee iddoo biraatiif ichiisnee mucaan kun fudhattee kan ishee dhiise jechuudha. Egaa gara dhibaa infekshinii kanaatti otoo hin seeniin dura beektu gabaayeen keessan dhalli namaa kalee lama qaba. Kaleen gara bitaan mirgaatti argamu akkuma argaa jirtan kalee irraa immoo ujummoon funcaanii kan gara kuustuu funcaanii yookiin afuuffee funcaaniitti geessu jira. Afuuffee funcaanii irraa immoo gara irratti kan dhabamsiisu jira taraa kan jennu siree jechuudha. Egaa akkuma beekamu infekshinii kun sababii garaagaraadhaan kan dhufu namatti dhufa. Baay'inaan sababii baakteeriyaa irraa kan ka'e namatti dhufa. Keessattuu baakteeriyaan Escherichia coli yookiin immoo E. coli jennu infekshinii kanaa fi akka namni tokko saaxilamu gochuu danda'a jechuudha. Egaa baakteeriyaan kun kan jiraatanii gogaa keenyaa fi naannoo sagaraa keenyaa yookiin bubboo yookiin munnee kan jennu achi keessa sagaraa keessaa fi naannoo sana kan jiran naannoo sana jiraatu jechuudha. Kanaaf bakka xuraa'aa kanarraa naannoo sagaraa irraa ka'uudhaan akkasumas immoo gogaa keenya irraa gogaa naannoo sanatti jiru duraas ta'uu danda'a bakka biraarraas ga'uudhaan yommuu isaanii karaa funcaan gara irratti dhabamsiisuun karaa qaama saalaa keenyaa ujummoo sana keessa galuuf baakteeriyaan kun ol deemuudhaan hanga bilaadara yookiin immoo afuuffee funcaanii akkasumas immoo ujummoo gara afuuffee funcaa irra gala karee keessa dabalatee gara kanaatti deemuudhaan hanga sadarkaa infekshinii kaleetti illee nama geessisuu danda'u jechuudha baakteeriyaawwan kunneen. Egaa namni tokko dhibee kana yoo qabaate yookiin immoo fakkeenyaaf infekshiniin ujummoo funcaanii akkasumas afuuffee funcaaniif kalee yoo qabaate mallattoowwan garaagaraa agarsiisuu danda'a. Mallattoo armaan gadii yoo qabaatan hundumti keessan shakkuu qabu jechuudha. Tokkoffaan funcaan yeroo funcooftan isin guba miirri gubaatii isinitti dhaga'ama yookiin dhukkubbii yookiin immoo miirri gubaatii isinitti qaama saalaa keessaa yookiin immoo ujummoo funcaanii keessaa isinitti dhaga'ama yoo ta'e kun mallattoo isaa keessaatii isa tokko jechuudha. Yookiin immoo burning sensation ring urination kan jennu sana jechuudha. Kan biraan immoo funcaan kan kanaan dura bartan irraati amma dafee funcaan isin qaba yookiin amma funcooftanii amma dafee mana funcaanitti isin deddeebisa yoo ta'e kunis mallattoo isaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo fakkeenyaaf funcaan deemtanii funcooftaniitu erga funcooftanii deebitanii booddee of keessaa fixaniitu ammas daqiiqaa muraasa booda akka waan funcaaniif hin dheettinitti dhaga'amu yookiin immoo funcaa'uu yaaduun kunis mallattoo isaati jechuudha. Kan biraan immoo gaa funcaan keessan keessatti illee dhiigaa arguun yookiin kalariin funcaan keessanii garmalee jijjiiramuun foolii qabaachuunis immoo mallattoo isaati. Inni kan biraa akkuma beekamu gaa handhuura keenya gaditti kan argamu bilaadara yookiin immoo afuuffee funcaanii kan jennu kunis yeroo inni infektid ta'utti mallattoon kanneen akka handhuura keessanii gadi mallattoon dhukkubbii isinitti dhaga'amu kan kalee yoo ta'e immoo gara cinaa bitaan mirgaatiin mallattoon dhukkubbii isinitti dhaga'amus ta'uu danda'a. Tokkosaatii yookiin immoo inni qaamaas garmalee dabaluu ta'uu danda'a. Kan biraan immoo nama dadhabsiisuu yookiin immoo amma sadarkaa nama qaqqabsiisuutti illee ga'uu danda'a. Kunniin mallattoo infekshinii kanaati jechuudha. Kanaaf mallattoo kana ofirratti arginaan namni kamiyyuu arra dhiisa borna dhiisa jettanii amma sirra deddeebi'uudha yeroo dheeraa turuu osoo hin taane mana yaalaa dhufuudha jechuudha kan gorfamu jechuudha. Egaa inni guddaan immoo wanti beekuu qabdan baay'een keessan keessattuu dubartoonni parsantii 50 ol ta'an jireenya isaanii keessa yeroo tokko saaxilamuu danda'udha. Kanaan dura qabamtanii ta'uu danda'a. Akka isinitti hin deddeebine isin rakkifne dhiibbaa isin irraan hin geenyeef akkasumas immoo baakteeriyaan sunii qorichoota jiran wajjin akka waliin barreef wantoota isin gochuu qabdan. Fakkeenyaaf wantoota kanaaf nama saaxiluu danda'u yookiin immoo saaxil baastoota kanneen beekuun maaliif nu gargaara? Inni jalqabaa maaliif nu gargaara? Tokkoffaan akka irraa of eeggannuuf nu gargaara jechuudha. Wantoonni kanaaf nama saaxilan baay'ee isaaniidha. Fakkeenyaaf kanaan dura dhibee kanaan qabamtanitti yoo ta'e dhibee kanaan dabalatan qabamuun illee olaanaadha. Kan biraan dhibee sukkaaraa namoonni qaban rakkoo kanaaf saaxilamuudha. Umuriin namaa yommuu ol fagaachaa deemu akkasumas immoo cirracha kalee dhiita'uun xannacha piroosteetii yoo jiraatu yoo guddate yookiin immoo cirrachi immoo ujummoo funcaanii yookiin kalee keessa jiraate akka ujummoo funcaanii cufamu gochuudhaan akkasumas dhiita'uun xannacha piroosteetii kuni akka inni cufamu gochuudhaan funcaan yeroo dheeraaf kufamee akka inni turu gochuudhaan funcaan immoo akkuma hundi keessan beektan maalidha? Funcaan xuraa'aadha jechuudha. Xuraa'aan immoo qaama keenya keessa yeroo achi keessa turetti baakteeriyaawwan garaagaraa akka isaan keessatti wal lolan gochuudhaan carraa infekshinii kanaatiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan egaa qulqullina naannoo qaama saalaaf sagaraa eeggachuu dhabu. Fakkeenyaaf yeroo amma danda'ametti kan gorfamu naannoo sagaraa sirriitti qulqulleeffachuu
qulqulleeffachuu dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoo sana qofa baas gochuu qofti guutummaa qaama ofii qulqulleeffachuun illee baay'ee gaarii jechuudha. Kanaaf naannoo sagaraa qulqullinni eegamu taanaan naannoo qaama saalaa keessatti qulqullinni eeggattan taanaan baakteeriyaan naannoo sana jiran salphaadhumatti ol galuu danda'u jechuudha. Ol galuudhaan akka namni tokko infekshinii saaxilamu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo wantoonni dubartoonni keessumaatii dibata wantoota urgaa'u garaagaraa yookiin immoo spirees ta'uu danda'a, dibatas ta'uu danda'a naannoo qaama saalaa dibachuun akkasumas immoo saamunaa foolii qabuun dhiqachuun tokkoffaa infekshinii qaama saalaatiif nama saaxiluu danda'a. Lammaffaan immoo pH naannoo sana jeequudhaan baakteeriyaan naannoo sana kan qaama saalaa keessa akkasumas immoo gara ujummoo fincaaniitti illee galuudhaan dhiibbaa akka geessan gochuu danda'a jechuudha. Kun nama saaxiluu danda'a. Kan biraan immoo keessattuu ijoollee qabdu yoo ta'e ijoollee keessan keessattuu ijoollee durbaa akkasumas immoo namoonni geessanis bakka bishaan hin jiretti sooftii yookiin immoo sooftii peeparii fayyadamtoota qaama keessan qulqulleeffachuudhaan fi gara dudduubaatti gara fuulduraatti xaragattu qulqulleeffattu osoo hin taane fuuldurarraatti gara dudduubaatti qulqulleeffattu jira. Maaliif dudduuba gara fuulduraatti dhuftanii naannoo sagaraa kan jiru yookiin immoo xuraawwan baakteeriyaawwan naannoo sana keessa jiranii gara ujummoo fincaanii keessanitti yookiin immoo gara fincaan keessanitti fidaa jirtu jechuudha. Kanaaf yeroo qulqulleeffattanii fuulduraatti gara dudduubaatti qulqulleeffachuun hin gorfama jechuudha. Ijoollee keessan illee yeroo tireen gootanii haala kanaan tireen gochuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo fincaan utuu fincaan yeroo dheeraa turu keessattuu dubartoonni haalli garaagaraa isin mijachuu dhabuurraan kan keessoo danda'a waan garaagaraatiin fincaan osoo fincaan yeroo dheeraaf qabatanii turtaananii baakteeriyaan achi keessa toluudhaan akka infekshinii kanaaf saaxilaman illee nama gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin hundi isaanii akka wantoota ammas dhibee sukkaara dabalatee akkasumas immoo yeroo ulfaallee rakkoon kun baay'achuu danda'a. Yeroo ulfaa keessatti dubartoonni ulfaa rakkoo kanaa fi dafanii saaxilamuu danda'u. Dhibeen sukkaaraas akkuma jedhe kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa dhibeen kun turee jennaan yaaliin tun argatin yeroo dheeraa yoo tureetti amma sadarkaa kalee namaa dadhabsiisu ga'uu danda'a. Akkasumas immoo dhiibbaa kan biraallee geessuu danda'a waan ta'eef namni hundumtuu mallattoowwan armaan gadii yoo ofirratti argate yaalamuu qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa fincaan akkasiin qabee fincaa, lammaffaa walqunnamtii saalaa akkuma gootanii fixxaniini fincaa'uun gaariidha baay'ee. Namni baay'een erga fincaa walqunnamtii saalaa godhee booda callechuu hundaa funcooftanii walqunnamtii saalaas riskii qaba waan ta'eef fincaa'uudhaaf dhiqachuun hin gorfamu jechuudha. Bishaan gahaa dhuguudhaan akkasumas immoo sochii qaamaa gochuudhaan wantoota kanneen to'achuun hin danda'ama jechuudha. Egaa rakkoo kanaa namni baay'een mana yaalaatti immoo dhuftanii mana yaalaatti qorannoon fincaanis ni godhama, qorannoon dhiigaas ta'uu danda'a, akkasumas qorannoon ultiraasaawundii qorannoon dabalataallee godhamuu danda'a. Qorannoon kun yeroo godhamutti ogeessi fayyaa tokko ilaalee qoricha isin barbaachisu ni ajaja. Namoonni baay'een qorichi kun kan ajajamu guyyaa 5 ta'uu danda'a, guyyaa 7 ta'uu danda'a, guyyaa 10 ta'uu danda'a, guyyaa 14 ta'uu danda'a. Namni baay'een guyyaa 2 fudhatee itti fooyyee inni gubu sun dhiisee kaleessa dhukkubuu yoo dhiisee bakka fayyeeroo jedhee dhiisee jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaadha. Kana jechuun baakteeriyaa kuffistee utuu lubbuun keessaan bahin deemu jechuudha. Gaggabeetu yeroodhaaf dhiisee bakka waan itti fooyyee fakkaata. Garuu baakteeriyaan kun duubatti du'ee ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qoricha ogeessi fayyaa isiniif ajaje. Guyyaa 5 isiniif kenna taanaan guyyaa 5 fudhachuu. Guyyaa 7 isiniif kenna taanaan guyyaa 5 kenname. Kanaaf fudhattanii xumuruu qabdu jechuudha. Callistaan immoo mallattoo kana ofirratti argatanii ammas deemtanii ofii keessanii faarmaasii irraa qoricha bitattaniis immoo fudhachuun hin gorfamu jechuudha. Namoonni baay'een kan wantoota kanneen akka qoosaatti ilaaltu qoosaatti ilaalannaa sirriitti of eeggannoo godhaas jechuun barbaada. Namoonni baay'een keessan immoo qaamaan dhuftanii waliin mari'achuu akkasumas immoo qaamaan dhuftanii waliin diskas gochuu barbaadu, yaala garaagaraa argachuu barbaadu. Namoonni yaalaan dhuftanii qaamaan dhuftanii nu argachuu barbaadan bakka argama keenyaa magaalaa Finfinnee Hayaa Daraartuu Addabaabaatti argamna. Nuti keessan nu bilbiluudhaan kottaatti yaalamaa isiniin jenna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan nu hordoftanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa kana immoo qopheessee kan isin dhiyeesse dooktara keessan Dooktar Naafii Argeessuudha. Fayyaa naaf.